waan kana amma namoonni tokko mataan qabanii bakka dhufan gaawwatu isaaniitiin ja'innaa aarii wayii ta'ee naanfaa wayii ta'een beeku malee silaa amma namni sammuu qabu siboo jira kana rabbi kan neeftu kan na ajaa'ibaati. No, dhufan kaa'amma jedhama. Hindee muka astaa bara. Wallaahi hindee. Hindee maas jalaa qabu. Ibiddarraa waajigaa jiraatan. Waan kana amma namoonni baay'een itti qaqqabee takka hallaalle amma namoonni baay'een si jarri kun daaraa dibachuu malee akkanuma noormaal matatta'anii namni diilli kun teenyee daawwanna jedhanii takka hallaalle maaliifi bakka aktaroota Oromoo qabdu tokko gabaabumatti sanuu osoo garagara illee ta'e waan ajaa'iba sitti ta'u. Amin jitu fudhati hawaasa wajji waan asin jee. Firri wadhiisii jala jira. Hundaafuu sinuma gammachiisuu fi sinummaan haa bashannantaniiti. Sinummaan haa gammaddaniiti. Sinummaan kun dhuftanii namni 800 nu laalaa jirtan. Sinummaan nu laaltaniiti. Maal goona amma fakkeenyaaf kanaaf si namni 800 kumni 2 kumni 4 nu laalee bu'aan nu keessaa argannu hin jiru. Oke, sekarang ini langsung ini kena calo kulfina yu Frida Mida. Ya, jalan hawasa di beli berarti. Dan apa jalan hawasa harga cura beli. Isam berha jalan hagana kaba. Isan hagana jalan tadi anak hagana isan jalan dah argu beli beram. Koi. Eso voltea lo baik. Bakal dem nuam saya dah. Demina ta. Tata bishaan dhugaa wanne fe'isa nama takkan keessa bashannana. Jaartilee dhaabula sirii dhaabdu tattaa shaayinaan. Masya Allah. Amma fakkeenyaaf gaafii takkaan gaafii takka qooya. Anillee gaafii qaba ishee atillee itti fufi. Qooyi gaa dura anas si gaafata gaafii hawaasa kiyya isiniitiin gaafii gaafadhaa qooya. Amma fakkeenyaaf hawaasni kun hundinuu namni 700 kasirkiin baadhattee teessuun kuni hawaasni kun si jaalata. Yaa wallahi rabbi isaan jaalata. Hawaasni kun tokkicha halee ishii hawaasni kun yoo akkanatti lafa walitti dhuftan hawaasni hagana ga'u kana lafa. Ya Rabbi, ya Rabbi, malas hoiti. Lagi perdoa nasi jauh. Woi orang yang ini, cuci yani tu. Wan ni lah tu lala deh. Masya Rabbi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Lah, nama pakainya be. Awas aja tadi. Gak boleh gafir ya sekarang Davis. Awas ni dillo kuni, you akan lafa walid duftan si jalan. Awas tidak silkim badat tete sungkun akan you lafa walid duftan. Mar godap. Si kira kebaya beta kena tuh, atau itu ruakan aku surah retilia kas gote subhanallah. Ya Rabbi, ya Rabbi. Wallahi ada tuh. Itu pandai apa kadis ini kini agak ada ini. Awas ini dilihat sih ya lah. Yo lah farat tadi dia kamu gote ya. Eeyyaa fakkeenyaaf hawaasni dilli kun akkuma ammaa asitti akka ta'anii silaadhanii lafa takka bootaa wayii takkatti yoo akka wal maal goota. Yaa Rabbi dandeettaa wal biratti hawaasa kana natti miti. Guyyaa adda uumtee lafa kanarra qabda. Guyyaa addaatiin nama takka agarsiisa. Uummanni bargaafii si gaafataan beeku. Laalkaa kunuuna. Maal gootaaf siin ji'a nama fakkeenyaaf inni walitti dhufan maal gootaaf hawaasa kana. Uummata baay'ee kana na dura taa'ee moo. Ani Hamzaani akkuma wayita asirraa ta'uuta jedhu kan si fakkaata mee namuma sadi na dura jira. Namni Facebook irratti yani online kana bobbasi beeku namnummaan sadi xiqqaa namni 10 si eegaa jira yoo naan jiran ani tittimee akka jigu beektaa. Wanti wayita ka harka jirtu jettaa gaakaa jaaloo sana. Akka namni hundi gisee galma wayirra tolfee jirtu. Namni umariin barreessaa warra koomanii. Wai jirtu jetta. Isaanillee jirra si jasa. Jechuun bardaaraan godhe barana. Jirtu numa jaa hasammaa qabatee ol ba'e. Waan san garuu itti yaadeen beeku waan takka. Bakka nama baay'eetitti an jalqabuma yoo. Ati osoo si taate maal jetta? Garuu ati dhiyoo tanayyuu bakka sheekota adeemsisanittuu madirak marii taatee turte.
Baay'ee ati nama guguddaa keessa barii naasuu dhiita. Dhibatti ilaalee si kolfa wayita. Yoo gaafa. Wallahi nama dhibba torbaa kana caala namni dhiiraa qofti kakkattaa'u dhalaa teessee televizyoona keessa na laaltu dhiisi. Dhiirri dhalaa kilaasii taan teessee shaashaa keessa na daawwattu dhiisi. Dhiirri akka teessuu nama kana dachaa meeqa. Maarree akkami konfidensiin akkasii haasofni sii dhufee gaafsan. Wallahi maashaallah anuun ajaa'ibsiiste. Yoo namni waa xiqqaa shokkonna dura tattaa'ee waan haasa'u kana kanuma qaqqaanfachaa haasa'a malee namni dura jiraannaan Allah waan isaan hin irraanfanne faan itti hima. Allah okuwa. Ani haasa'een beeku. Ani haasa'een beeku. Wayita viidiyoon asii fi wayita suuraan akkanatti haasa'uyyuu garagara. Suuraan akkana haasa'u garagalee waan fedhe haasa'a. Viidiyoo wayita as ta'u haasa'u. Uumamni kiyya akkas nama duratti haasa'u. Maal ammaa bara amma namni dillee si dura jiru bara ana dura jiranii anaaf isaantu wal harka malee sin harkan bara. Yaa akkanatti siitootti. Ibin viidiyoo maanuu ani hin qaanfadha. Haasa'u inuu naan dhufu. Garuu namoonni baay'een maali beektaa? Amma namoonni baay'een akkamitti akkasii haasa'u gisee jettee daawwitii tanaa jidduu jiraa miti isaa fi nama jidduu hedduu haasa'u daawwitii tanarratti gisee lafa gabbu'ee garuu akkas hin haasa'u. Gaariidha. Gaafii kiyya amta. Reefi si hamataa ture yoo sooti wayitanii turkiin fidii deesan. Si hamataa ture yaani. Eshi. Maal jettee? Yaani keeri maali? Ati amma nama jaalatta dhugaa dubbachuudhaaf ati nama jaalatta annamuma akka kee nama jaalatu argee hin beeku. Yaani waan hawaasa kee irraallee fudhatte na fakkaata. Hawaasni kee hedduu nama jaalata. Uummanni kee keessa dhalattee jechuudha. Wayita karaa deemtu masalan waliin haasaa wayita karaa deemtu xiqqaadhaan akkam nagayaa jetta guddaadhaan akkam nagayaa jetta arabaan akkam nagayaa jetta. Masalan naannoo soosii hojii deemaa raadhe bakka 99 karaa dhaabattu kanaan. Garuu baafii sana irratti sababa sadii ati obsan qabdu sababa sadii dhiyoo tana guyyaa lama kana silkiin irra cuftee qotte. Silkii keessa na dhiiftee nama haasa'isa jettee haga sunda dandeessu. Wallahi dhiyoo tana silkiin irra cuftee nama hundaan nagaa jettaa minaamin jettaa jettee silkii lif gootee kaatee qotte. Nama dubbisee fiteen deebisee beekas. Dhugaadha kaayyaa. Amma yaade ati akka dubartii ta'e. An dubartiidha injiraa gaafa ammoo aga wayita duraa kana ammoo aga feeffeemasii kana yookaan kophee dhedheeraa godhadhee manaa gurjuuf jedhaa gadi baa. Yaani amma niitii namaallee ta'e yaani akka durii. Na kophee dheertuun bitatin ishii atuu dheerlaa. No. Atuu dheertuu tanaa miti kophee dheertuun bitatin laa kophuma harka naqabiin jenne bitabe ishii. Harka naqabuun barbaaddu isaa ati nama dubbista harka eenyu yaa rabbi. Dhiisishi ani maasii waliin gabbaa. Hoota lolini si qaba rakkoon qaba. Harka eessa si qaba mee gaafii eessa si qaba harka? No kopheen karatti na nyaachuu dandeettii. Atiin arginu fiilmii turkii minaamin irratti kophee miila nama nyaatte kophee teenaa kenni taateeti miilaan deemta yaani dubartii akkasii kabajamti. Lakki bakkuma jiru sanit achi goree kophee biraa si bitee sana darbee biraa kutaa malee kophee diimaa hin baasu. Wallahi waan akkanaa dhiisee waan fiilmii irra laaltee irratti dalaguus. Wallahi ta'u jireenya akkasii biratti. Kophee tee jettee miti kophee tee si yaattee achi fadhaa abbadhaas dura dhahee kophee bitee si kaa. Hagaari deemtee kophee bittee dhuftu waan Wait, Hamza. Wait, Dira Oromo. Hamza, wait, asan sila. Lagi Dira Oromo TV, lagi Habibti, la, ati amma. La, yerosa, wani na amijaw, wani na de. Koi. Wani na salbatu mali beta yerosa netti. Ati fida ga. La fasi gudetu khot. Lagi. Let la khobe di basurra. Let la fasi gudetu figeni sumatana figeni. Mana khobe. Allah mana khobe dulu si kese. Koi.
Mana sengage, mana sengage. Mana bareedu. Lati lafaasi godhee geessee mana kophee namaa dura si dhaabee kophee si bitee tabiraa si kaayee si galcha. Harka fuudhee si galcha. Akkas jettee guyyaarraa wayi kophee mana gattee deemtuuf hin jira. Inshallah wayita hunda kopheen biyyan jiru. Lafaasi fuudhu sadii badii garuu ammas karaa salphaan tokko maal beektaa? Haguma sitanallee baadhadhee achiin deemullee dafee akka alaa gallu asmataa kursii wayii irra jechuun as kaayee dhaqe. Filome. Ati nama lafaa ol fuudhanii danda'u wayii si fakkaataa miti. Wayi namni kun badhee wallaalee ol tolfaatee. Filome. Me voy a llorar. Filome. Ati warra maqaa gammaa gaaffii kiyyan deebisne. Gaaffii kiyya waliin deebisne. Ayyee mee gaaffii keessan itti gaaffii keerra naa deebime. Gaaffiin kee waa'ee kophee irra na qabee. Yaa waa'ee kophee bira geenya. Wayitaa waliin deemnu nama dubbisuu san akkam yaani. Fuuluma takka yookaan anumaan taa'ii bakka kana jettee anuma teessistee deemtee nama kan deebistamoo ankara makittee dhaabadhee aduun achi nagadhooyti. Kuni kun laala maa garaa kittee dhaabattee jedha namni gariin garaa nyaadhee ati nama dubbistee akkam jettee itti maramtee ijoolleen maashaallah dhiyoo tana fa'aa ijoolleen ta'e akkam ta xiqqoo sun akkam ta guddoo sun akkam isin jajjabaattu ka dhibame fayyuu. Awwan jenne us hin jenne akkas takka. Aanaa aalii gaafatta nagaa. Subhaanallah maashaallah. Bar biyya gaafa sana naa bilbila biyya haasa'u dhageessee bar. No. Osumsi hojjaa saaru akkamii jirta biifiin ta'e ta'ul fooyita sun deette daa'imni ishee xiqqoon sun akkam ta'uu yoo Pasal guru didi tak tahu apa itu kawan dan, wallahi. Anak bil biasa orang guys tadi. Anak family di online jeram, gapa sih isa biasa boleh. Namni abalu lagi kamu dia, abalu lagi kamu aja ni kasih nama kawan. Laki nebiti ulfu mana ni nama hundan lagi anda. Naga kalla lingga hot, masya Allah alik. Ya Habibti lah kami ni beta. Lah, garuu wanni sanii abbaa kiyya jalaa hin agaree nama aarsa. Amma fakkeenyaaf naaf abbaa kiyya yeroo garaa hatattamoo wayii tokko deemnu silaa namni biyyaa namni guddaan kun ni beektaa mire nagaa fayyaadhaa maarreedhaa waan sana akkam goote dhaabbatanii wal gaafatan. Amma ani akkasii miti yeroo san na aarsa ture. Eeguma deemaa dhuftu lakka walitti dhufeenyi namaa qabdu namatti boonuu dhabuu nama kabajuun hagana hunda si godhaayi waan juusan asirra dhaabbeen taabbaadhaa isa dursan illee arge. Amma ati asirratti garuu dhalaan tun gizee takka namatti aarti. Gizee si hojii deemu nagaa fayyaadhaa itti dobra hotta malee dilas hin deemu. Ati amma masala namni hiriyoota ta'e keessa 900 moo nama meeqaa kana keessa yookaan asirra nu dhageeffataa yeroo hin jira jedhu. Injirti ijoolleen teena ta'u Oromoo. Laalaa namni as jirtan yaa Oromootiyaa anis hin jaalladha yaani gaafa yaani amma ergaa dabarsaaf kaamsaa malee ishee mushkila. Ani isa wayita adda argitan itti maramaa nagaa gaafadhaa rakkoon qabu. Wayita waliin deemu meekaappii godhadhee mana baa meekaappii aduun rabba isaa kophee dheertuu godhadhee mana baa. Ati meekaappii ni godhattaa? Leeshin godhanne kaayiroo keessatti guyyaa irraa godhadha shuu. Naman narara bar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mana siapa dia? Kopi dheertuu godhacha. Koyati ergaa dabarsaa Ramsa. Habibti. Allahu Habibti. Ati meekaappii godhattaa? Ya makeup yeroo garii dabre yani. Ya Rabbi khiyya. Habibti baran jaartii meekaappii godhattu jaartii mirti qifi maala asin dibatan san hin jaalladhu. Allahu akbar lipstingi malee gadi bahan yoo ta'e haddu. Ashoof tamannaat.
Singi malee gaduun bahu. Ati maa shooftaati adawaa meeqa qabaani bareeduu qaba namni duubaa duraan suuraa nama kaasa. Ashitti before ashitti Leesha after takkattuu ni jedhanii bareedda meekaappii maa dibatta? la hin dibadha. Wanni narraa haftu akka hin jiru. Innaayyuu torbaan irraa dibadha. Innaa kana kaawwata. Mushurrummaa dibatan kana. Innaa uummanni Somaalee dibatu kana. Miidhaa haga mataa dibadha. Leeshin dibadha. Habibti meekaappii hin dibatin, habibti meekaappii hin dibatin. Laa ani jaarsa feeti meekaappii malee si jaalladha. Meekaappii malee na bareedda. Waa hunda caalaa na bareedda. Namaaf jettee waan mana keessa dibadhu mana keessa dibadhu aluma keessa dibadha. Rakkoon qaba. Leesh duuba caala bareeddama mana keessa bareedaa namni. Ati meekaappii hin dibatin hin jenne amma ati hin jaaladhu hin jenne. Yaa mana keessaa fi alattis maal gootaa dibatta normaal akkanuma yoo baate hoo. Dubartiin hin bareeddu normaala bakkee. Iyyuu Dhaga'i si beeti dha. Mijiyoo si beeti waa. asutti Si beeti. asuun gaafa ila suuraa ati suura makee kana tuna fokkatanaan jette sana kadas hin jedhin sana. Isitu naa dibee gudiina godhe aniyyuu ufnatti hin fakkaanne suura gaafa meekaappii asiin uf tuqee Asuu si dibee. Asuu akkasii godhe. waan waraabessi na nyaate isaan fakkaadhu sana. Asuu artistiin naa dibe. Yaa asuu hannamtu. Yaa asuu. Si guyyaa sana akkasii jaartii adurree fakkeessii as fidinatti. Yaa meekaappii isitu akkas na godhe gaafsan na galaafatte. Baran galgala suuraa wayii takka laaleetiin gizeeti poosti goote. Akka tun jaartitii yemmuu nama biraatti Dubaay keessaa aswaa. Dhaga'i silkii isii nama. Duraan hin beektu laati guyyaa keessa yaa dhugaa jettee bakka sanitti. Asuu soda ahleen Salaam alaikum. tamam Ciisaa jirta. Sagaleen kasi jedhettoota. Itoophiyaan galtee diriirfattee ciisti kaanii kaan meekaappii dibdi. Baadee Arge dhiyootanii si ciiftee liibiseen. Anchi akka Qoy akkiin jeeti as. meekaappiin Wallahi. gadda pirogiraamii wayii qabaanaa dibeedhaan kuma jaanaan jettu deebii akkamas taphadhe isaa itti ofitti taphadhe kaa. Akkuma si taphadhetti ofitti taphadhe. Maa innaa dhiyootana dibattee jirtu akka mushurraatitti. Isaan maa dibannee bara. Baadee lakkoofsa keenaa erginaan ati na amanuu diddee bara. Guwaan gudii baay'eetu jira akkasittiin dafi. Inshallah okay. Hamza sodaa kan ifama sodaa. Sheekam Dhuma jirtaa qoyate. Sheekam zaayedhi. Ban sheegamsa nama jibbisi sodaa. Yes. Qoy asoo teenya akkiin jeeti. Maaliif biyya galteeti? Akki jettamu maal Abba. godhanisila. Dhufe gaayaasen. Dhufe gaayaasen. Hayi ati mee maaliif biyya galte? Dhimma riskii suuqachuuf gale jedhe. Haashittiin na biraa heerumte. Ani hojiin kiyya bakka sargii namaatirra lafa maree. Lafa maruu ta'e miilli na qal'ate. So sargii magandaa olii gaddeemee Wannaa dhiisi. Achuman dhaabi boossee nan boossisee ni dhiisi bakka. ani magandaa waa ofiisi dhadheetii. Galee gaafa soqadhaa. Duuba Argattee reega amma. biyya keessaa hon akka yaanu bo'e. Haashitti amma viizaa na ergi hiyyummaa na seente. Torbaanii hiyyummaa nama seente. Ati qal'ate. Bakka hiyyummaan nama seentoniin arganii bara Itoophiyaa. Allahu akbar. Amanchi. Turkii deemta baaf. Seenii deemuun kiyyeen awwarroo baajaajii adaama tokko Bakka. ofirraa dadhabe. Baala baajaajitti heerumuu fi
Si Idamo. gaafii takka si gaafadha qoy. Gaafii takka si gaafadha. Aso akkin jeeti. Amma ati diiyaaspooraadhaa biyya Arabaarraa galtee warri biyya keessa jiru kun nama jala la'oo horii amma sa'aatii dura galte tana. Boodallee nama dhiisa. Jechuun ijaa gurra kii qabadhee ol ka'ee bade beektaa. Garam hawaasaa jirti barisii Oromoo keessaa baate. Shaashiillee namarratti hin dhiisani. Beektaa Hin hatani. Akkam godhan. hin bareedadhanii saalfachiisan yookiin hojii saalfatan. Allahu akbar. Alaakkaatti amashama ta'e. Nammaa na dhiisu waan na aggaattan. Hangaa bahe. Ani warri baajaajii kan ofirraa dadhabe. Ani hindii mannillee hin furdannillee yoo takkatu asii achi nageessanii dhibba afur fidee. Asii ka'u warri Maaliidha? Qubadhe. Nama kan taate bari baafran. Wantaraata meedhiisee nama miillee na qal'achuu isaati. Osoo miilaan suuru. Sababa birrii sodaa miilaan lama deemta. Maal godhare? Oromoo eegumsa godhaa Mana gara achillaa yammaa gaas keessa miilaan deemu jechuudha. Karaa Liibiyaatiin ka'ee bahee Yuurooppiin seenuu qaba. Ayii. Achi seentee Oromoo na Lammata qarqaraa deebite jechuudha. bakka. Goofandimii banaa jechuudha. Irraa Liibiyaa keessa Liibiyaa keessa dhaabattee taljii keessa suuraa Oromoo jechuuf himan. Akkin jeeti asuu teenya. Yaasin haasi gaafatu waan galtee mukaa takka takka. Yaasin booda barreessi keessaan gaafadhu. Rakkoo takka takka waan jiru waliin furmaata goona. Sabni kun bar takkaa si bira dhaabatee hin beeku gara Liibiyaatiin deemi si bira dhaabanna. Qofee achi Wallaahi goofandimii sii bannee achi booda bakka asuu teenya tan akkana. Mi'a ta'uu hundaa'u. Osoo gara Liibiyaan tuqin dura suuraa uffatoota aadaa Oromoo 11tiin akka garaa nama rartu ka'iitii nu ergi keessa. Gandummaan qabdu akka jedhanitti kaa'u. Gandummaan qabdu akka jedhanitti kuta. Genderraa bilisaa bilaama. Ati yoon baale Dhiyoo tana nama wayii tokkoon arge uffata aadaa kutaa 11 uffatee irreecha kanarra bakka akkasii dubbiin uffata uffadhu kutaa hundaa. Heerumii bannaata qamma kan waa yoo achi waa fiddee dhufteere dammoo jechuun gaafin nama Itoophiyaa wallaahi nagaa naman jedhan waggaa meeqa turte sila waggaa gan waa fiddee dhufteere doolaa fiddee dhufteere. Waa fiddee dhufte. Gaasii fuudhaani. Duuba amma eega galtee wanni mudannoon takka takka mudannoon nama mudatu maali beektaa? Nam tokko tokko mana nyaataa eeguma seentan. Isaan jetta shantaa fatta shambeetee karaa irratti manaan achuma alaa galtee namaan jedhan ayi homaan qabuuf keessaa uffatumaan alaa galeestuu alaa galee doolaara fiddee dhufteere milishaa galarraallee. Biyyi ta'uu doolaara hin qabu. Qallaaluu ashaallaa hundee jirru Itoophiyaa kanaan nama sobsiisa. Sodaa. Bannaatee duuba akkana manni deebitamu. Maa baari. Wallaahi akkasuma. Duuba ni deebitamu akkamati. Xiqqaa guddaan uumaati bakka hin jiran shantaan ati qabattee galtu hundi birrii itti fakkaata. Amma deebitoon. Daaraa ta'uu beekan. Wayi kuuni. Maashitti. Duuba ammaan tana ni dhuftamu akkamati. Gurraachatee bara. Miilli na gurraachate. Dhagaye. Maaliif? Saala ta'e. Bakka kiyya deebi'e ka daaraadha. Anjii gurraacha wayitee amadii uffattee. Ay amadiin uffadde. Xiqqoo. Sila fuula kana miikaappii dibata torban teessanii as baatanii miilaan mul'atu. Jira. Osoo baali farargee buutee namni diiminnaan sin argin Shit. gurraacha. Arginaa barreessaa jira warri soddaa kennaa jechuudha.
والله ايه እናቴ ما دورتوا